Nagaan waaqayyo waaqa jiraata hunduma keessaniif haa baay'atu hordoftoota obseetu akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaadha galata waaqayyo waan baay'ee laphee koona tuqqedha kuni jechuudha mucayyoon kuni ani beekaa baay'ee laphee koona tuqqee dhugaa waaqa dubbachuu fi baay'ee ulfaataadha jechuudha maaliif akkas wal goonaa maalidha rakkinni keenya maalidha walirra buufanneetu erganna jettanii uqqubee jettanii sassaabbattan miti maaliif dhagaa akka mucaa kana harkaa fuutanii dhowwanne dhowwattu maaliga sabi biraa akkasii nu acuuca nuyi walii keenya wala cuutna deebine oromoon maal taatan wal bukkee dhaabbachuu otoo qabdanii harka keessanii walirraa nyaattu mucayyoon kun amma mana madaamiidha kan dalagdee argatte keessaayyuu haafiddu garuu akka isheen dubbattutti baay'ee nama gaddisiisti dhugaa waaqaa dubbachuuf jechuudha baay'ee namatti ulfaata maalidha oromoo taanee maa wal nyaanna maa waliif hin gaddinu maaliif tokko hin taanu sabi biraa yoo dhagee kana maal namaan jedha maal taatanii maaliif jalaa fuutuu warri uqqubee jettanii kanumayyuu ijoollee oromoo nyaata nu warra kaanii warra qomxeetu nuun nyaata jennee sodaanna walii makeenya wal galagallee wal nyaanna harkuma tarka nyaata maal taatanii otuma wajjiniin nyaatanii otuma wajjiniin dhuddanii otuma tokko taatanii akkas yeroo taatanii baay'ee nama gaddisiistu dhugaa waaqaa dubbachuu fi baay'ee nama gaddisiistu isti tokko ta'a saba biraa ilaalaa akkasii isaan miidiyaarra ba'anii birriikoo nyaatamee birriikoo akkas ta'e hin jedhan sabi keenya yeroo hundaa rakkina yeroo hundaa biyyatti rakkina biyya arabaatti rakkina waan hundu yeroo hundaa rakkinadha kan nu odeessinu kan nu dubbannu kanaafiyyuu isti tokko haa taanu mucayyoo kana warri riyaadiin jirtanii jechuudha warri dandeessanii gargaaraanii mucaa shamarraadha baatee fudhachuu hin dandeessu lokeeshinii kan isaan naaf erganii achitti nam hin geessu jette namni warri itti dhiyaatan bilbilaa fi illee jajjabeessaa haa baay'ee ulfaataadha garuu humna ishee fixxee hojjattee bornaaf kana naaf ta'a yeroo jettu dhiigumti ofii oromoomti ofii yeroo nama nyaatu baay'ee ulfaataadha baay'ee nama gaddisiisas kuni haasa'uufis immoo namatti hin toluu jechuudha kanaafiyyuu ijoolleen oromoo hundumti keessan birmadhaa fi warri riyaadiin jirtanis warri makkaa jirtanis warrumti itti dhiyaattanii jechuudha birmadhaa fi isiniin jedhaa kun egaa baay'ee ulfaataadha waan isheen dubbattu dhugaa waaqaa dubbachuu fi baay'ee nama gaddisiisti nama 12 na ilaale waan tokko faayida maaliif kolfaa fi ilaaluuga kolfadha kolfotoo hin ta'in wal gargaaraa saba biraa ilaalaa wal bukkee dhaabbatu saba biraa harka wal qabu kan keenya immoo gadi wal qabu jechuudha maaliif akkas taana maaliif akkas ta'a tokko ta'a walii birmadhaa walittiin birmataminaa harka wal qabaatii wal guddisaa mucayyoon kuni rakkatteetu kan biyyaa baatee naa darba jetteetu hojjettee akkuma inni bahee yookiin akkuma mucittiin shamarri kun baatee akkuma suuraa ishee maxxansite mucaa arusiidha kan na nyaate jette kanaafiyyuu maaliif wal nyaannaa maa wal nyaanna garabbi hunduma keenyaaf iyyuu laphee cabaa nuuf laatu rabbee itti namaaf gaddinus walii gaddinus nuuf haa kennu oromoo yeroo akkas godhu baay'ee namatti ulfaata saba biraa maal komannare nu walii keenya iyyuu wal nyaachaa jirra saba biraa immoo yeroo karaa akkasii argatu maaliif nun nyaatu oromoo nyaataa jira kanaafiyyuu garabbii hunduma keenyatti iyyuu araaramuun jedha ankara kootiin jechuudha gaa dhaggeeffadhaa barumsas nuuf ta'a warri nama hin beekne duukaa uqqubee yookiin immoo walirra buufattanii biyya irratti ergattanii barumsa isiniif haa ta'u nama hin beekne duukaa walirra buustanii in ergatina maaliif silkii isaa cufataa yeroo jiini ga'u dhufee fudhataa achi booddee yeroo qubeen kee ga'u yookiin immoo walitti kan qabattu suni yeroo ga'u bilbila isaa cufatee sirraa badaa jechuudha yoo sirraa bade eessatti argita akkuma mucaa kanaa boossanii madhiistu kanaafiyyuu barumsa isiniif haa ta'u ijoolleen walirra bubbuufattanii ergattanii kun riyaakoodhaa kana beekaa
beektuu Oromiyaatti beekta malee biyya Arabaatti hin beektu. Kan biyya Arabaa immoo bineensa ta'ee dhufee jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godha. Ijoollee walirra buustanii nama hin beekne duukaa ergitanii akka shamarra kana of eeggannoo godha. Otoo kolfiin wal nyaannaa jirra jechuudha. Otoo tokko ta'an wal nyaachaa jirra. Oromoon Oromoo nyaachuutti ka'ee jennaani baay'ee ulfaataadha jechuudha. Mucayyoo kana rakkatteetu hojjetteetu kan argitees karaa isheen itti fidde rabbi beeka. Garuu akkas wal gochuu hin qabnu. Walirra buusnee erga jenneetu walumarra buusnee ergachuu amanamummaadhaan wal bukkee dhaabbachuu wal gargaaruu malee qarshii namaa fudhatanii baduuni baay'ee yakkadhas. Dhugaa waaqa karaayyuu naman dabarsu har'aaf fakkaata malee boriif abiddadha. Haqqi namaa waan tokko bu'aa tokko namaaf hin qabu jechuudha. Maaliif har'aaf nutti fakkaate har'a salbaajii tokko uffannee nutti bareedee asii facfiinnee adii qaadeemnee itti bashannanna qarshii namaatiin. Garuu bor immoo abidda bara baraa keessa galleetu gubachaa hafnaa jechuudha. Haqqi namaa waan tokko hin sooromtus hin hiyyoomtus haqa namaa hin fudhatina. Haqa kee birrii tokko maa hin qabaatin birrii tokko sana irratti waaqayyoon kadhattee jennaani inni itti sii dabala. Haqa keetiin jechuudha. Haqa namaatiin waan tokko yoo miliyoona tokko kan namaa fudhattee kan kee birrii 10 qabaatte birrii 10 sana irratti yaa rabbii naaf eebbisi yoo jette birriin 10 suni siif eebbifa. Birriin namaa haqi namaa imimmaan namaa nama gubaa nama adagaa nama laata jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen haqa namaa fudhattanii of eeggannoo godha. Har'aaf sinitti fakkaata boriif garuu gubannaadha. Gubannaa bara baraa keessa seentu. Kanaafiyyuu of eeggannoo godha. Of eeggannoo godha. Dhugaa waaqaa dubbachuu fi haqa namaa hin fudhatina. Maaliif haqa keessaniin noora. Haqa keessaniin bula. Haqi keessan birriin tokkoyyuu kan keessan ta'ee jennaan inniyyuu rabbitti sinii dabala. Haqa namaatti sassaabdanii inniyyuu sin fudhateeyyuu siniiniyyuu fudhatee iddoon taanee deemaa jechuudha yookiin du'aas hin kenna. Kanaaf imimmaan namaa boo'ichi namaa karaa naman dabarsu. Yoo namni si eebbise yoo namni waan tokkoyyuu siif hin kennini si eebbisee manaa si baase guyyaa guutuu eebbifamtee ooltaa jechuudha. Guyyaa guutuu namni tokko si abaareetu manaa si baase taanaan guyyaa guutuu abaaramtee ooltaa jechuudha. Kanaafiyyuu haqa namaa hin fudhatina. Rabbumaa fedhaati haqa namaa hin fudhatina. Keessumaa ijoollee mana madaamii hojjettu jalaa akka isheen itti fiddu ishee fi rabbi tokkicha beeka. Irriiba dhabdee ifatamtee ijoolleen isaanii hancufatti tufanii waan baay'ee irra geesseetu kan birrii kana fidduu jechuudha. Kanaafiyyuu ijoollee mana madaamiidha. Warri dhiiraa warri ala hojjettanii warri awwaalaa ergitanii rabbumaaf jedhaati isaanuma jalaa hin fudhatina. Yoo dadhabdan illee kadhadhaa na gargaarii jedhaanii malee haqa ishee hin fudhatina. Isheenuu gara laafettiidha sinii laatti. Kanaafiyyuu haqa ilma arsiiti kan deebi'ee na nyaatee na kayyane riyaala 12,000 quqqubii jedhee narraa fuudhaa dhufee bahee hadha yoo barbaade riyaala ganaa qabdi riyaala ganaa jedhi yoo namni itti bilbilu gana qabdi jedha. Sanuu naa kennaa hin jiru. Arrakkoo keessa hin jira yaa Oromoo kufee hin jira bakka hin jiru na kaase. An Oromoo kiyyasii kadhataa jira malee saba biraa kadhataa hin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa isin hin gaafadhu. Ani nagaa hin qabu na dhukkuba. Sammuun mataa kiyya sirriin hin jiru. Gadda namni 18 viidiyoon boo'ee gadhiise daawwattanii faayidaan isin naa gootanii hin jirtanii. Ooyee jettanii badhaabdan malee. Haddi guyyaa meeqa isinitti iyyannoo galfachuun kiyya. Keessattuu uummata Riyaad. Keessattuu shumaagilleewwan Riyaad. Keessattuu sheekawwan Riyaad. Namni sagaleen kiyya isin bira ga'uu dideen jiru. Inuma dhaggeeffattanii garuu namatti nan daballe. Ani nama haqa kiyya irratti falmataa jiru. Nama naa falmuun dhabe. Rabbiin tokkicha na beeka. An soba namarra kaahan jiru. Haqni kiyya, haqa kiyya. Kan na nyaatte intala Oromooti. Na nyaa waliin na nyaataa hiriyaa fakkaata. Hiriyaa fakkaata. Akka hiriyaatti hiriyaa jedhee hamanadhee isiin kottu hin gallaa jennaan quqqubii kana seene. Kan na seensifte intala Oromoo Arsiiti. Kan na nyaate ilma Oromoo Arsiiti.
namni Abdallaa Gurraacha Riyaadiin keessa gabaabaa qumatiitti dheeressinee nuumne bifatti kennee rabbiin isa inumuumne haqa namaatu isa guggube namni kana wallaaltan hin jirtani namni Riyaadiin keessa mucaa wayii dheengadda liivii seenee liivii irra osoo nama kana nan beeka liivii cufii baydhee liivii na cufsiisee na baasee faayidaa inni naa godhe hin jiru an intala shamarra takka Riyaadiin na waamani an Riyaadiin dhaquuf hin sodaadha qobaa kiyya naman qabu nama kana wajjin nyaannee dhunnee naan jedha namni kun nama kana wajjin eega nyaatee dhugee jedhe suuraa nama kana akkam dhabe suuraa nama kanaa naa ergi jennaan suuraa hin qabu dhe lookshii nama naa fuudhee natti erge lookshii manaa sanuu geessee achitti naman dhaabu bakka biraa nama dhaaba maali sababni isaa kuni takka kana gaafii natti taate sodaadha intala Oromooti nan sodaadha waan irra ga'uun beeku jamaa an qophaa kiyya fira takkan qabu wallahi dhugaatiin jedha ilmoo garaa kiyya kana keessa fira Suudi Arabiyaa keessa yoo jiraatte kalfira naa taate bor biyya isin bulchuu dandeessu ilmoo garaa keessa jirtu kana malee hin jiru intala miskiinaa tala keessaa na kaafte isinitti iyyadhe hiyyannoo kiyya na dhaga'uu diddani sagalee kiyya wayii dabaluu diddani ummanni Riyaadiin jirtu sheekii Riyaadiin warri jaarsaan dubbii fixuu dandeessan sagalee kiyya dhageessanii na xannashtanii oromummaan kiyya isinitti dhaga'amuu dide an saba biraatti iyyaa hin jiru isinitti iyyaa jira intalattii tana ammoo suuraa asii isinii laxxafa kan na nyaatte kan na kayyante kan osoo na waliin nyaattuu deebitee na nyaatte intala Arsii Oromooti ilma Arsiiti kan deebee na nyaatee na kayyane riyaala 12,000 quqqubii jedhee narraa fuudhaa dhufee bahee hadda yoo barbaade riyaala ganaa qabdi riyaala ganaa jedhe yoo namni itti bilbilu gana qabdi jedha sanuu naa kennaa hin jiru an rakkoo keessa hin jira yaa Oromoo kufee hin jira bakka hin jiru na kaase an Oromoo kiyya si kadhataa jira malee saba biraa kadhataa hin jiru